Oromoo hedduu galatooma hedduu sin galateeffamtu qeerroon magaalaa Galgaarii baay'ee galatoomaa sin jedhu qeerroon magaalaa Galgaarii hiriira guyyaarraa koomunitii Oromoo wajjin wal ta'uudhaan sagantaa kana wal dhageettiidhaan qopheessanii yoo wal dhageettan gaariin akka fakkaatan namni hundinuu amma namni hundinuu callisu haasa'uu hin dandeenye. Nu dhaggeeffadhaa. Hinkhanu media attention pena yo jana. Warri keessummeessitan security taatanii warri hojjetaa jirtan namoota murteessisaa namoota haasaan keessa deemaatiin nu callisaa jiraattuma. Sagantaa keenya gara xumuraatti keessaa jirra. Gara xumuraatti hin fidin akkuma aadaa keenyaatti waltajjii kana eebbaan bannaa eebbaanis xumurraa abbaa bilisaa gara waltajjiitti waama. Abbaan bilisaa lafa jiranii dhufanii eebbanuuf godhu. Gara waltajjiitti dhufanii eebbanuuf godhu.